لبيك اللهم لبيك. galmeeni sirna hajjii bara 2017 guyyaa irraa jechuun ebla 10 bara 2017 halkan sa'aatii 6 irraa eegalee akka cufamu mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa hajjii fi umraa kan ta'an Ustaaz Abdul Fattah Muhammad ibsaniiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haadha qabu. Egaan akkuma beekamu kana dura dhimmoota hajjiidhaan wal qabatan irratti oduu fi odeeffannoon haarawuni maaltu jira jedhee isin biraan gaa turuun koo ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee guyyaa irraa seegaa manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa sirni galmee hajjii bara 2017 har'a galgala sa'aatii 6 irraa eegalee akka cufamu ibsaniiti kan isaan jiran. Akkaataa ministeerri hajjii fi umraa baaseetiin galmeen hajjii bara 2017 yeroon Itoophiyaadhaaf kenname har'a galgala sa'aatii 6 irraa eegalee akka cufamudha kan isaan ibsuuf yaalan jechuudha. Manni marichaa akka ibsetti galmeen hajjii bara 2017 yeroodhaan kan eegale yoo ta'u yeroo kennameef keessatti uummanni keenya saffisaan akka galmaa'uuf rakkinaa fi dararaa tokko malees akkaataa isatti dhiyaatuun akka galmaa'uuf buufataalee galmee 30 qopheessuu isaa ibseeti kan inni jiru. Akkuma beekamu kana dura hajjii deemuudhaaf galmeen kan taasifamu magaalaa Finfinnee qofatti ture. Uummanni keenya moggaa biyyattii hundarraa dhufee Finfinneettidha kan inni galmaa'u. Yeroo kanas ammoo dararaa adda addaatiif saaxilamaati kan inni ture. Kana hambisuudhaaf manni marichaa buufataalee galmee 30 guutuu biyyattii keessatti qopheessuudhaan namni hajjii deemuu barbaadu kamuu akkaataa isatti dhiyaatuu fi isaaf mijatuun deemee akka galmaa'u sirreesseeti kan inni jiru. Kanaan egaa yeroon galmeedhaaf kenname xumuramullee gidduudhaan ammoo guyyoottan dabalata namoota galmaanii kaanii dookumentii adda addaa hin guuttatin kaffaltii hin raawwatin paaspoortiin isaanii hin sirraatin iddoo kana guutuudhaaf guyyoota muraasa kennee galmeessaati kan inni ture jechuudha. Haa ta'utii garuu egaa amma yeroon kenname sun guutumaan guututti xumuramuu isaa manni marichaa ibseeti kan inni jiru. Akka Ustaaz Abdul Fattah jedhanitti manni marichaa bara kana walumaa galatti hojjaajota 9,000 keessummeessuufidha kan inni karoorfate jedhaniiti kan isaan jirani. Haa ta'utii garuu akkaataa jijjiirraa qarshii fi doolaaraatiin wal qabate kaffaltiin hajjii bara kanaa waan ol ka'eef karoora keenya gara 6,000tti gadi buusneeti kan itti turetti jedhaniiti kan isaan jirani. Haaluma kanaanidha kan galmeetti galle jechuudhaan erga ibsanii booda yeroo ammaa kana galmee keenya xumurree har'a galgala ministeerri hajjii fi umraa biyya Saudi Arabiyaa jechuudha siistema akka galmeeffamuuf biyya kanaaf kenname sa'aatii 6 irratti akka cufudha kan isaan ibsuuf yaalan jechuudha. Akkuma beekamu hajjiin namni yookiin manni marichaa ofuma isaatiif yeroo kaatee nama hamma kana jedhee kan galmeessu miti. Ministeera hajjii fi umraa biyya Saudi Arabiyaa wajjin waliigalteen taasifameeti kan galmeen eegalus galmeen kan galmaa'u jechuudha. Siistema yookaan akkaataa isaan kennaniinidha kan inni galmeessu gaafa isaan dhaabaa jedhaniin dhaabaa gaafa isaan ammoo galmeessaa jedhan ni galmeessa. Egaan biyyattiin guutuu addunyaa irraa hojjaajota waan keessummeessituuf siistema akkaataa galmee isheedha jechuudha kan hayyamus kan mijeessus. Kanaaf manni marichaa akkaataa achirraa itti kennameen galmeessee xumuruu isaa egaan haalli galmeessa ammoo kan bara kana har'a galgala sa'aatii 6 irratti akka cufamudha manni marichaa kan ibse. Kanaaf namoonni galmooftanii dookumentiin guuttatin har'a daftanii guuttachuutu isinirra jiraata. Kan kanarraa hafe ammoo namoonni galmooftanii dookumentii geessitanii kaffaltii raawwatin har'a amma sa'aatii kanatti galmeessitanii yookiin ammoo kaffaltii keessan raawwattanii haal dureewwan barbaachisu hunda guuttachuutu isinirraa eegama jechuudhaan manni marichaa egaa ergaa dabarsaati kan inni jiru jechuudha. Sirni hajjii bara 2017 akkaataa kanaan yeroon galmee isaa ministeera hajjii fi umraa biyya Saudi Arabiyaa irraa kenname akkaataa siistema galmee isaatti har'a akka cufamu hubanneeti kan nuti jiru. Kanaaf namoonni hajjii deemuudhaaf niyyaa qabdan galmooftanii dookumentiin guuttatin akka guuttattan isiniin jedha. Hajjan mabruur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.